Ako desen ko yunadan desire siko fada michulubuko yonje demo soba kabare usana kake jirare isana kake jirare abana kake jirare usana kake jirare jalala kake jirare usana kake jirare isana makazanu mal wala tere ol mabulti har ayotole bor muchu chaate mal wala tere jibuko ol mabulti si bivada har ayotole isati doksite doksako desen ko yunadan desire siko fada michulubuko yonje emodara kabare osana kake jirare anane bizu abarsa kobate wakayos yesusi budana jalote anane bizu abarsa kobate wakayos yesusi budana jalote kuno ilala wakayo jalala wakayo jalala wakayo jalala wakayo jalala wakayo jalala galata sababan nabu 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 ankarantu sinanko sinanare liapako sinamida getotole na burgesite foliko gari nafte undumafu asinani makawamata ayane namidaksite nafayiste sinjalada ankarantu sinanko sinanare apogo sinamida getotole na burgesite foliko gari nafte undumafu ansine makawamata ayane namidaksite nafayiste sinjalada jalalake fasikufu jalalake amalike ananakunge amalike jalalake fasikufu jalalake amalike lille galata guddawa kayo jaba hallelujah Ana unjukoti magage varsuni warisi vayani hage gamalani darvejra harga keti wanunda dabarse ibusao nada gade sumanda milse gelabita nagijare manako kamarse akamitin sivazure girara golgaze Otada, Jesus, Megasa, Omnisa, Otada, 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 Otada. Galata ya enumne tu manakotira, tutuke da damasi fasinajira, manakametalisa, ale, utale bugurra. Magasa pisa utale bumurake magasa pisa utale bu ela shubisa oh hinderbe barisi matabusne oh
hindarbe barina mambuku oh hindarbe funasi karbi ganda oh hindar nyachun irbata gan nifasi baradu fe nura ifera ilma wagatif nifasi numalu fina baradu fe nura ifera nader batambalena kufne nasocho sambalena bukisne idonitti kufena kasani ulfina walitina basani nader batambalena kufne nasocho sambalena bukisne idonitti kufena kasani lafajirtani sosocho adubada nader batambalena kufne nasocho sambalena bukisne idonitti kufena kasani ulfina walitina basani nader batambalena kufne nasocho sambalena bukisne idonitti mugena kasani farfana walitina basani nabana mera 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 sosocho nader batambalena kufne nasocho sambalena bukisne idonitti kufena kasani ulfina nader batambalena bukisne nasocho sambalena idonitti kufena kasani ulfina walitina basani Dapat lama fa Korintus bukan apa lah kau sudah korang kasa tu bisa anggar usah di mana. Wangelnya ni dalam ni aguga memmo warna karabat di sana jiran tu wa aguga ni. Amin. Kata. Apa kenya gufta kenya moti nagasi dingkisifanna. Guddan akka kee jabaan akka kee beekaan akka kee jiru. Yeroo tu waaqarraa kaatu hidhaa jireenya namarraa tu hiikama. Abaarsan namarraa ka agadda jireenya namarraa caba. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Gooftaan akka kee mootiin akka kee jabaan akka kee jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Yeroo kanaaf sa'aatii kana dubbii kee nutti dubbadhu. Inni hamaan seexanicha waraanamu humna dhiiga Yesuusiin. Ameen. Mega irraati kaaseen dubbisa. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutanne. Waa'ee laasaa namni dhoksaatti hojjetu garuu dhiifneerra. Hattummaadhaan hin hojjennu. Dubbii Waaqayyoo sin micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaan namootaatti of dhiyeessina. Wangeelli nuyi lallabne yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame. Inni hamaan Waaqayyichi bara si'anaa kanaa kan ta'e yaada warra hin amaninii sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Nuyi ofii keenyaa utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee lallabna. Nu immoo sababii Yesuusiif hojjetoota keessan Waaqayyoo isa dukkana keessaa ibnaa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse. Ameen. Lakkoofsa torba. Ammas nuyi warri wanta gadi jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa sumeeti kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenyatu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaan rakkanna garuu battuun baanu waan goonu wallaalla garuu abdiin kutanna. In ariyatamna garuu hin gatamnu lafaan dhaabna garuu achitti namnu. Yesuus jiraataa ta'uun isaa dhagni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atu yeroo hundumaa milikkina du'atti geeffamuu Yesuus dhagna keenyatti baannee adeemna. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan gooftaa haa eebbifamu.
mee mata dureen keenya jalqabaa akkuma jirutti achumatti naaf haa ta'u waan ani dubbachuu barbaadu qaba. Amanamummaa kan jedhuun xiqqoo ishee isinitti meen mata duree keenya yeroo nu geenye dubbadhaa nu goba itti iddoo bakka itti fufa. Amanamummaa irratti xiqqoo ishee jalqaba kanatti dubbadha amma. Phaawulos warra Qorontos kanatti gaafa dubbatu waa'ee wangeela lallabuun isaatii waa'ee hojii Waaqayyoo isa hojjetu kana ibsa. Waa'ee kana yeroo itti dubbatu maal jedhee itti dubbatanii yoo yaaddanii ni jalqabaa akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdii hin kutannu jedha. Dhoksaan kun maal jechuudha? Phaawulos maaliin waa'ee abdii kutannaa kanaa bal'isee haasa'a? Waaqayyo kaleessa eeggate Phaawulosiif yeroo itti maa ture Phaawulosiin yeroo karaa qajeelummaatti agarsiisaa ture Phaawulosiin akka inni namoota baay'ee walitti qabutti maa ture. Dhaloota afaan bineensaa keessaa akka baasu dhaloota du'a bara baraa jalaa akka inni fuudhu yeroo baay'ee Waaqayyo gaafa lafaan dheessa qabe innati ari'achaa jirtu kun Yesuus bara baraan jiraatudha kan jedhu ture. Ana Yesuusin ari'atta ergee booddee Yesuus kun bara baraan jiraatu ta'uu isaa amanee fudhate. Phaawulos bartoota keessan turre. Bartoota ala ture. Bakkee lafaatti Damasqoo biyyee dhabu utuu inni ari'achuudhaan waraqaatti waldaa kiristaanaa ari'atan baatee deemuuti irratti lafa dha'e. Irratti lafa dha'ee hojii isa waa'ee fuula duraa isatti agarsiise. Mul'ata arge, ifa arge, sagalee dhaga'e. Sagalee inni dhaga'ee inni ari'achaa jirtu ana Yesuus Kiristoos kan jedhu ture. Yesuus Kiristoos qaamaan dhufee kakuu haaraa keessatti namatti mul'ate erga ol fudhatame booddee namni inni booji'ee hojii tajaajilummaa bira darbee muudama ergamaa akka inni qabaatu Phaawulosiif kan eeyyame isa jalqabaati. Wanti kun egaa maal jedhattanii yoo ilaaltanii inni kun abdii kutannuudha. Maaliif abdii kutannuudha? Amanamummaadhaan hojjennaa jedhe. Kaleessa yeroo Waaqayyo harkaa fuudhe amanamummaadhaan akka hojjetu Waaqayyo irraa dhaga'eera. Eeggadda yeroo Waaqayyo harkaa adeeraa kana fuudhe amanamummaadhaan akka hojjetu dhaga'eera. Har'a garuu akkas ta'uuf hin jiru. Maaliif yoo jettan karaatti lolli itti baay'ate, ari'atamuutu itti baay'ate, hiriyoonni isaa baay'ee mana hidhaatti galan ofii isaatiin garafamaa jiraata. 41 irruu ala 5 ol garafameera. Isa irruu alangaa mataa 5 qabuun garafama. Yoosiin garuu 41 irruu ala 5 deddeebi'anii garafan. Irri kutuu yeroo tokko jedhanii lama jedhanii 49 yeroo ga'an hin dhiisu. 39 yeroo ga'an hin dhiisu. 39 kana yeroo ga'anii hin dhaabu waan sana. Maaliif dhaabu yoo ta'an boiftaan reebuun danda'a yoo 40 guutu. Kanaaf qixa sana ga'anii dhaabu. Phaawulos ari'atamuu gurguddaa arge kana, miidhama gurguddaa arge kana, wallaansoo gurguddaa arge kana gaafa laalu warra Qorontos keessa jiraatan kanatti gaafa dubbatu nuyi abdii kutannuudha. Araara Waaqayyoo isa arganne kana yookaan immoo akkuma araara Waaqayyoo argannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdii kutannuudha. Waan abdii nama kutantu naannoo isaa jira. Wallaansoo abdii nama kutantu naannoo isaa jira. Ari'atamuu abdii nama kutantu naannoo isaa jira. Bineensonni hedduun naannoo isaatii wacu. Isaan kun immoo abdii nama kutachiisu. Karaa dibataarra, karaa wangeelaarra, karaa kiristaanummaarra wallaansoo baay'ee jira. Karaa kiristaanummaa karaa qajeelaa duwwaa miti. Karaa kiristaanummaa karaa irratti gammadanii jiraatan qofaa miti. Naasuu qaba, beela qaba, abdii kutannaa qaba, sodaa qaba, wallaansoo qaba, boo'icha qaba, dadhabbii qaba, waan garaa garaa qaba. Sababa akkas ta'e maal jedha isinitti fakkaate wallaansoo baay'ee yoo jiraate illee nuyi matumaa abdii kutachuu dandeenyu jedhe. Amanamummaadhaan akka fuudhetti Waaqayyoo hojjenna jedhe. Namni yeroo amanamummaa isaa gadhiisu abdii kutannaatti shokka waan ta'eef inni itti dhufee dubbatu akkasidha. Waa'ee laasaa namni dukkana keessatti hojjetu immoo gochuu dhiifne irra hidheetu hattummaadhaan hin hojjennu. Dubbii Waaqayyoo sin micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa namootaatti of dhiyeessineera. Dukkana keessatti biyya sana keessatti dhoksaa wayii tokko jira biyya Qorontos keessa. Sababa akkas ta'eef amantoonni biyyicha keessa jiran baay'ee isaanii Waaqayyoon dhaga'uu caalaa dukkana da'oo godhatanii Waaqa tolfamaaf sagadu. Dukkana da'oo godhatanii nama miidhu. Hattummaadhaan hojjetu. Dubbii Waaqayyoo immoo inni micciiru turani. Naannoo Phaawulosii kan jiran baay'een isaanii dubbii Waaqayyoo hin micciiru. Dukkana kee Waaqa tolfamaadhaaf hojjetu. Ari'atamuu garaa garaa waan geggeessaniif Phaawulos waan namni dukkana keetti hojjetu dhiifneerra. Hattummaadhaan hojjechuus dhiisneerra. Akkuma kana dubbii Waaqayyoos micciiruu dhiifneerra kan jedhu dubbii jabaa dubbate jechuudha. Fuula namootaatti yookaan yaada garaa namootaatti immoo iftoominaan akka ta'utti yaada gaariidhaan of dhiyeessina. Yeroo dhugaa kana dubbannudha. Yeroo dhugaa
dubban. Obboloota ko dhugaa kana dubbachuun gatii guddaa nama kaffalchiisa waan ta'eef inni dhufee jiru wangeelli nu ilaallamnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaarra jiran duwwaadhaaf haguugameedha. Wangeelli lallabuu yeroo sana kolfa fakkaata. Namoota baay'ee biratti wangeela lallabuun kolfa fakkaata. Wangeela lallabuun yelloo fakkaata. Yeroo Phaawulos keessa jiru sun baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa Phaawulos nama barumsa amantii Juudiizimii barateedha. Shihuudoota keessatti amantii jabaa qaba. Lammaffaan immoo seera barate. Seera barate kan inni barate immoo waggaa 15 barate. Waggaa 15 kanaa Dr. Gamaa'el jalatti barate. Dr. Gamaa'el kun abbaa seeraa beekamaa biyya sanaati. Abbaa amantii biyya sanaati. Akkuma kana immoo macaafa waa'ee amantii jedhu immoo warra hangafa lubootaa jedhamu biyya sana keessa jiran irratti barate. Achitti waan barate Phaawulos yeroo hundumaa kan inni ilaalee socho'aa ture beekumsa qaba, seera beekaa, waa'ee amantii barateera Juudiizimiidha. Lammaffaan Ibiroota maqaa hin qabne abbaan isaa Ibiroota, haati isaa Ibiroota. Waa'ee amantii Pirootestaantii yookaan immoo amantii kiristaanummaa kana dubbachuunsaa haasa'uunsaa biyya sana keessatti yeelloodha. Kanaaf wangeela akka lallabamneef namoonni baay'een ka'anii yeroowwan warra akka mootii Neeroo jedhaman gara jajjabeeyyii baay'een dhugaa wangeelaa kan salphisan, dhugaa wangeelaa irra kan ejjetan, namoota qalanii kan fixan, foon namaa abiddaan kan guban, lafee namaa immoo akka gucaatti qabatanii akka deemanii biyyicha keessatti battoota xaraganii kan fixan baay'ee isaanii yoo haguugan. Dhugaa wangeelaa garuu kan hin haguugame warra karaa badiisaarra jiraniif haguugame. Ameen jedhaatu. Warra ameen jedheef haa ta'u. Haleluuyaa. Haguugamuu isaa kun egaa warra karaa badiisaarra jiran qofaadhaaf malee warra kaaniif hin haguugamne. Daqiiqaan koo xiqqoo waan ta'eef ariifadha. Isaaniif haguugame uliif garuu ammayyuu banamaadha. Amanamummaa keenya sodaan jijjiiruu hin danda'u. Amanamummaa keenya haalli jijjiiruu hin danda'u. Amanamummaa keenya doorsisa hangafa lubootaa jijjiiruu hin danda'u. Amanamummaa keenya dhiibbaan mootota faayira warra Roomaa irraa dhufu sun jijjiiruu hin danda'u. Maaliif jennaan Waaqayyootu nu wajjin jira waan ta'eef karaan jireenyaa dhugaa wangeelaa ammayyuu lallabama. Ameen jedhame. Inni ama Waaqayyichi bara seenaa kanaa kan ta'e yaada warra hin amananii sanaa jaamseera. Mee waan kana isinitti himu. Yaada garaa namaatu jaamaa ta'e jedha Phaawulos. Isa hamaa Waaqayyicha bara seenaa. Isa hamaa Waaqayyichi bara seenaa kuni yaada garaa namootaa jaamseera. Namoonni baay'een ijatu hin taane miilla isaanii utuu hin taane kan jaamaa ta'e isaaniitu hin taane yaada garaa isaaniitu jaamaa ta'e. Yaada garaa isaaniitu jaamaa. Harrumallee akkas. Harrumallee akkas. Harrumallee akkas. Kiristaanonni baay'een Kiristoosiin maaliif amanan jedhan? Kiristaanonni baay'een eenyu Kiristoos jettanii yoo gaafatan deebii gahaa qaban? Kiristaanonni baay'een maaliif Kiristoos Yesuusitti amane kan jedhanii kan deebii gahaa qaban? Kiristoos Yesuusitti amanuun keenya iddoo awwaalaatiif miti. Kiristoos Yesuusitti amanuun keenya mucaa dhabne akka nuu kennuuf miti. Kiristoos Yesuusitti amanuun keenya mucaa nu jalaa dhukkubfatte tokko akka nuu fayyisu qofaaf miti. Inni kun bu'aa amantiiti malee amantii miti. Amantii fi bu'aa amantii gidduu garaagarummaa jira. Kiristoositti amanuun keenya mana jireenyaa akka inni nuu ijaaruuf miti. Inni kun nuu ijaara. Yesuus mana namatti ijaara. Yesuus dhala namaa kenna. Yesuus dhukkuba namaatti nama fayyisa. Inni garuu amantii miti. Bu'aa amantii keenyaati. Waan amanneef sanuu ta'edha. Waan kan Kiristoos taaneefi waan hundumtuu dachaa dhibba waan nu wareegameef isa nuuf godhameedha malee amantii keenya miti. Amantiin nu Yesuus Kiristoosii wajjin qabnu amantii bara baraa jiraachuuti. Ameen jedhaa. Kanarraa kaateera taanaan kufaatiidha. Kanarraa kaateera taanaan toora gadhiifneera. Kanarraa kaateera taanaan markabni keenya kompaasii ishee gatteetti. Amantiin keenya Yesuus Kiristoosii wajjin mirga Waaqayyoo ta'uudha. Mirga Waaqayyoo teenya waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee ulfina bara baraa, waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee isa bara baraa jiraatanii yaaduudha malee waa'ee biddeen furdaa isaarra nyaatanii miti. Jalloon nuun nyaatu. Waa'ee mana jaarrachuu miti. Jalloon nu kudhamee qaqabu. Waa'ee konkolaataan deemuu miti. Addaggoonni warri nama jeetu attoon nu konkolaataan deemtu. Inni kun immoo normaalii dhalli namaa
ulaagaa keessa darbuun irra jiraatu tokkoo fi waaqayyo carraa dhala namaaf lafarratti kaa'e keessa ulaagaa darbamuudha. Inni uumamne garuu badiisa jalaa gara jireenyaatti ce'uudha. Carraa filannoo jireenya bara baraati. Meel tokko ameen jedha. Adeemsiisa furamaafannaa. Mee amma isaa mee hin jira? Amantiin keenya inni guddaan Kiristoosii wajjin mirgaa abbichaadhaanudha. Isa kanaaf immoo amanamummaadha. Akka yeroo amanne amanamummaadhaan harka keenya ol qabnee biyya lafaa ganeera hojiisaa foonsi ganeera hojiisaa seexana gane hojiisaa innee laphee kootti si amaneera afaan koon dhugaan siimaa ishee jettu sana ishee kun amantoota hundumaarra itti dhaggeeffadha. Waan ajaa'ibee namanniifne namni hundinuu dhugaa qaba gaafa amane waadaa gale. Laphee kootti si namana afaan koon dhugaan siimaa maqaa koo galmee jireenya bara baraa irratti naa caafe waan na simatteef si haa galatu inni ameen jenna. Wanti kun dhoksaadha nama hundumaatti dhugaa akka baanuuf waamamne malee afaan cufannee akka deemnu miti. Inni kun agargaa ilaallateen amantoonni iji yaadi garaa isaanii jaam seexanichi inni bara sana yaada garaa isaanii jaamseera hin dhabaa'u. Yaada garaa isaanii jaamse yaadni garaa isaanii adoonchifameera. Yaadni garaa isaanii miidhameera. Yaadni garaa isaanii cufameera. Seexana sabara seenaa kana tubboo jalaa cufe waa'ee jireenya bara baraa jalaa dhosse amantii bu'aa amantii gargar baasuu dandabani kan nu barbaachisu amantii malee bu'aa amantii miti bu'aan amantii eebba amantiin garuu bu'uura isin hundee raajotaaf ergamootarra dhaabamtan jedha waldaa kiristaanaa hundee raajotaaf hundee ergamootarra dhaabbatte jedha. Kiristoos immoo dhagaa mataa golee qajeelchuudha. Iddoo tokko sanaa kudha furna natti fakkaata. Lama kudha furna natti fakkaata. Kiristoos immoo dhagaa mataa golee qajeelchu waldaa kan isheen irra dhaabatte hundee waldaa kiristiyaanaa dhagaa kan ta'e hundee kan ta'e raajota ergamoota isa akkana irra dhaabatte kakwaaraa keessatti raajotaaf ergamoota irra dhaabatte dhagaa mataa golee qajeelchu golee kan qajeelchu arsii baasee boca kan itti godhu looroo gaaf kallatti kan itti agarsiisummaa Yesuus Kiristoosiidha. Ameen jedhaa tokko. Haleluuyaa. Eeyyega wal keessa bada namoota baay'ee jira. Waa'ee amantii bu'aa amantii waa'ee dhaabamuu isheetii wal keessa bade. Wal keessa jalaa bade. Waldaa kiristiyaanaa loltuudha. Gaaf tokko barsiiseera waa'ee kana loltuudha. Ergamni isheen lola waan nama ajaa'ibu lola. Waldaa kiristaanaa ergama lolaa qabdi. Kaayyoo ishee wangeela mootummaa waaqayyoo babal'isuudha. Galmi ishee ol butamuudha. Kana sadan dabartee homaa gochuu hin dandeessu. Ergamni ishee garuu lola. Yeroo hundumaa lolaa jiraatti. Ofirraa faccifti. Nama sakka waraabessaas ofirraa faccifti. Waraabessa sakka waraabessaas ofirraa faccifti. Seexana ofirraa faccifti. Oolaa yeeyyii fakkaatu ofirraa faccifti. Yeeyyota ofirraa faccifti. Torbaan qabaa ofirraa faccifti. Wantoota garaa garaa kana boofa marrataa ofirraa faccifti. Waldaa kiristiyaanaa kiyyoo qurxummii galaanatti darbatameedha. Jedhu beekonni. Waan arge qabee dhufa. Torbaan qabaa achigeetti qabaa boofaan qabaa qurxummii isa nyaatamuu qabaa isa nyaatamne qaba hundumaa ammateera garuu qabamaadha waan ta'e wal hin miidhu kiyyoo kee waan jiruuf wal miidhuu hin danda'u keessuma galeetaa bofa garuu hidduu hin danda'u qabamaadha torbaan qabaadha garuu hidduu hin danda'u qabamaadha nyaataaf hin ta'u hidduu hin danda'u garuu maal ta'eera qabameera waan ta'eef kanaaf waldaa kiristiyaanaa bu'uurri isheen gadi fagoon waldaa kiristaanaa jabinni isheen gadi fagoon hundee ergamootaaf raajotaarra dhaabatteetu Kiristoos immoo dhagaa golee godhatti. Dhagaan golee kun immoo dhagaa mataa golee qajeelchuudha. Isa kana akka dhumanneefi hafuurri inni bara si'anaa immoo yaada garaa namootaa jaamseedha Phaawulos. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yaada garaa namootaa jaamseera. Inni ulfina Kiristoos isa fakkaatti Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akkan arganneef isaan dhowweera. Eenyuun warra Waaqayyoon akkan akka isaan hin agarre godhe waa'ee ulfina Waaqayyoo waa'ee beekamtii Waaqayyoo waa'ee guddummaa Waaqayyoo waa'ee jabina Waaqayyoo jalaa dhokseetu waan biyya lafaatti yaada isaanii hidheedha. Namoonni baay'een kirikkirii baay'isu. Waa'ee jireenyaa karakkaruun beekan waa'ee waan lafarraa karakkaru seexanni sammuu isaanii jaamsee qalbii isaanii jaamseera waan ta'eef jedha.
waa'ee maqaa waldaa karakaru waa'ee hundeeffama waldaa karakaru waa'ee adeemsa waldaa karakaru waa'ee tilmaama waldaa karakaru waa'ee ajandaa waldaa karakaru waldaan lafarraa harka namaa keessa jirtu waldaan lafarraa koo nama giddu galeessa godhattu Kiristoosiin giddu galeessa godhatti Kiristoos giddu galeessa waldaa kiristaanaati namni naannatu beekumsi namaa keessa dhufu ada caalaa fana beekaan lafarraa hojjetu waldaa kiristaanaa giddu galummaa ishee Kiristoos namoota yaada garaa banaa barbaaddu raajota jabaname barbaaddu agalgaa'ota mul'ata qaban barbaaddu amantoota fageessanii ilaalan barbaaddu amantoota yaada garaa waaqayyoo hojjetan barbaaddu amantoota lafarra ta'anii Yerusaalemin ijaarratan barbaaddu waldaan kanaan banaatee eebbifamtuudha waaqayyoon galanni dabarre haa ta'u nuyi ofii keenya utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee lallabne nammoo sababii Yesuusiin hojjetoota keessanii nuyi Yesuus Kiristoos tu gooftaadha jennee lallabna malee ofii keenya miti sababii keessaniif immoo nuyi hojjetaa isinii taane hojjetoota keessan isinii hojjenna nu jaallattan abdii nama kutachiisa lafti isaa gaarii miti mana hidhaatti dabarsina hin ulaattu waan baay'een nu miituna warra biyya sanaan nuyi garuu sababii keessaniif utuu hin taane sababii Kiristoosiif hojjetoota keessaniidha amantoonni har'a baay'een keenya hojjetoota Ayizaabotaati quba qabdan isaaniif kadhanna biyya keenya nagaa godhin biyya keenya keessa harki caalaan jalloon bokkaa nagaa nuuf hidhenna bokkaa nagaa kana kan hirmaatu baay'ee isaanii jalloota bara lolaa nurraa kaaseenna bara lolaa kana kee kan jiraatu baay'ee isaanii jalloota sababii Kiristoosiif hojjetoota isaanii taane eenyu amantoonni hundi keenya warri Yesuusitti lammaffaa dhalanne warri Kiristoositti lammaffaa dhalanne warri laphee keenya banaa warri qalbiin keenya banaa warri Yesuus gooftaa ta'uu shaattaman warri Yesuus Kiristoosiin dhugummaa isaa lallabu warri waa'ee waan lafarraa kana tuffannee bira dabarre nuyi hundumti keenya amanamummaadhaan Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uu isaa lallabna waaqayyo isa dukkana keessatti himna ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa fuula Kiristoosii irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf gara keenya keessatti nuuf ibse gara keenya keessa nu ibse namaa dukkana collobboo gadi fagoodha yaanni garaa namaa hubatamu keessa garaa namaa beekuun hin danda'amu waan guuteen dubbata garaan namaa waan guuteen namni koo waan nyaate deeffata waan nyaate namni dhadhaa nyaate tokko dhadhaa deeffata namni shunkurtii adii tokko yoo nyaate shunkurtii adii kana deeffata maaliif yoo ta'u waan nyaatattu nama keessaa deebifama sababa akkas ta'eef yaada garaa keenyaa ibse waaqayyoodha maqaa isaaf galannaa ta'u ameen jedhama kanaaf warri amanamummaadhaan hojjetan yaada garaa ifaa qabu maqaa waaqayyoo eebbifamu waaqayyoo kadhanna.